Harka fuune akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota chaanaalii Dareeshoo nagaan koo kabajaa bakka jirtan marattis naa ga'u jechaa egaan guyyaa irraa kanas qophii fayyaa keenya wajjin wal qabatu keessumattuu fayyaa ija keenya wajjin kan wal qabatu kan maalummaa dhibee gilaakoomaa irratti xiyyeeffate kutaa sadaffaaf isa xumuraa qabadhee isiniif dhufeen jira. Kutaa tokkoffaaf lammaffaa qophii koo keessatti maalummaa gilaakoomaaf akkasumallee gilaakoomaa maaltu fida kan jedhu waliin barachuun keenya ni yaadatama. Qophicharraa waa hedduu akka barattan abdii godhachaa kutaa sadaffaa qophichaa qabadhee dhufeen jira. Viidiyichaa hanga xumuraatti daawwadhaan affeerraa kooti. Dareeshoo laayik, sabskiraayib fi sheer godhaa siniin jechaa hanga xumuraatti deeggarsi keessan na waliin turu. Mallattooleen gilaakoomaa maal fa'i? Hammeenyi dhibee gilaakoomaa inni guddaan mallattoo dhabuu isaati. Namoonni dhibee gilaakoomaa qaban harki caalaan dhibee kanaan qabamuu isaanii utoo ofirratti hin bariin miidhaa guddaan narvii agartuu isaanii irra ga'uu danda'a. Mallattoo dhabuun dhibee kanaa haa heddummatuyyuu malee namoota dhibaman keessaa muraasni mallattoowwan tokko tokko qabaachuu ni malu. Mallattoowwan kanneen keessaa muraasni tokko dhukkubbii ijaa irra jireessaan yeroo boroo jala kan namatti dhagahamu, lama dhukkuba mataa keessummaa ija olii fi dudduubee ijaa irratti kan namatti dhagahamu, sadaffaan wanta bukkee yookiin cinaa ijaatiin mul'achuu danda'u tokko arguu dadhabuu. Fakkeenyaaf yeroo karaa konkolaataa qaxxaamuran konkolaataa karaa cinaatiin namatti dhufaa jiru arguu dhabuufaa. Arfaffaan halluu cuquliisaaf keelloo adda baasuu dadhabuu. Inni shanaffaan qaroo ofii dhabuu yookiin jaamuu yoo ta'u kun kan ta'uu danda'u yeroo dandeettiin arguu ofii gadi bu'aa deemu yeroodhaan gara mana yaalaa deemuu dhiisuudhaani. Gilaakoomaa qabaachuun akkamitti beekama? Namni tokko dhibee gilaakoomaa qabaachuuf dhiisuu isaa beekuun kan ittiin danda'amu ogeessa fayyaa ijaa muuxannoo gahaa qabuun qorannoo barbaachisaa hunda erga godhameefiin booda. Keessumattuu namni tokko gilaakoomaa qabaachuuf dhiisuu addaan baasuuf qorannoowwan bu'uuraa kanneen akka dhiibbaa ijaa safaruu, furdina fuulduree qaroo ijaa safaruu, meeshaa addaa fayyadamuun miidhaa narvii ijaa adda baasuu fi yoo miidhaan jiraate sadarkaa miidhaan sun irra jiru safaruu. Meeshaa adda biraatiin immoo bal'ina dirree agartuu ijaa safaruun godhamuu qabu. Qorannoowwan armaa olii hundi erga taasifamanii booda namni tokko gilaakoomaa qabaachuuf dhiisuu isaa akkasumas sadarkaa dhibeen kun irra jiru tilmaamuun filannoowwan yaalaaf ta'an irratti ogeessi ijaa dhukkubsataa sana mariisisuun yaalii barbaachisu irratti murtii kenna. Yeroo qorannoon taasifamu kanatti namootni gilaakoomaa irraa bilisa ta'anii garuu carraan fuulduratti qabamuu isaanii bal'aatee waggaatti yeroo tokko qorannoon ijaa akka taasifamuufii qabu gorsi ni kennamaafi. Yaaliin gilaakoomaaf godhamu maal fa'i? Qabxii guddaan namni dhibee gilaakoomaa qabu tokko cimsee hubachuu fi amanuu qabu hir'achuun dandeettii arguu sababa gilaakoomaatiin dhufe yaala kamiiniyyuu tasumaa of duuba deebifamuu akka hin dandeenyedha. Faayidaan yaala gilaakoomaatiif godhamu miidhaan narvii ijaa irra gahu bakka jirutti akka dhaabbatu yookiin immoo caalaatti akka hin miine gochuuf qofa akka ta'e sirriitti beekuun barbaachisaadha. Gosoonni yaala dhibee gilaakoomaatiif godhaman gurguddoon sadiitu jiru. Isaanis inni tokko yaala qorichaa, lammaffaan yaala gosa ifaa laaser jedhamuun taasifamuu fi inni sadaffaan yaala baqaqsaa yookiin baqaqsanii yaaluudha. Kaayyoon yaala kanneenii inni guddaan dhiibbaa ija keessa jiru hir'isuudhaan miidhaan caalu akka hin dhufne ittisuuf xiqqeessuudha. Gilaakoomaa ittisuun yookiin jaamina gilaakoomaan dhufu xiqqeessuun akkamitti danda'ama? Tokko, umurii keessan yoo 40 darbee maatii keessan keessaa namni gilaakoomaan qabame yoo jiraatee fi akkasumas dhibeewwan qaama keessaa biroo kan gilaakoomaaf nama saaxilan kan viidiyoo kutaa lammaffaa keessatti ibsaman yoo qabaattan miidhaa dhibee kanaa hambisuun waan danda'amuuf yoo xiqqaate waggaatti yeroo tokko qorannoo ijaa guutuu taasisuun barbaachisaadha. Inni lammaffaan dhaabbilee fayyaa kan mootummaas ta'e kan dhuunfaa kanneen dhiyeenyatti argamanii fi tajaajila qorannoo gilaakoomaaf kennan beekuu fi fayyadamuu. Inni sadaffaan waa'ee gilaakoomaa irratti hubannoo qabdan cimsuu fi akkamitti ija keessan akka miidhu beekuuf hubachuu.
Egaan qophiin ani guyyaa har'aaf mallattoolee fi yaala gilaakoomaa irratti qopheessee isiniif dhiyeesse kanan gammaa ture. Qophii ani gilaakoomaa irratti kutaalee sadiin qopheessee wal duraa duubaan isiniif dhiyeesse asuma irratti xumurameera. Qophii biraan mata duree haaraan hanga walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jechaa qophicha qopheessee kan isiniif qoode Andarajjee Firrisaan ture. Chaanaalii Daree Show subscribe, like fi share gochuu hin dagatinaa.